Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kan jaallattan, Waaqayyoos kan isin jaallatu. Hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni fi ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Qophii keenya guyyaa har'aa kanaan kan walitti ilaallu tsooma kana keessaa sagada sagadamuu fi sagada sagadamuu hin qabne addaan baasitii nutti himi gaafii jedhu waan ka'eefiyyuu gaafii kanaaf guutumaa guututti deebii kan laannu ta'a jechuudha. Tsooma kana keessa saganni ni sagadama kan jedhuu fi eeyyanii ni sagadama. Sagada akkamitti sagadama kan jedhuu fi yeroo hundumaa caala yookiin immoo yeroo dura sagadaa turre caala, yeroo dura kadhachaa turre caala, yeroo dura tsoomaa turre caala, yeroon kun yeroo itti tsoomnu, yeroo itti sagannu, yeroo itti kadhannaa keenya bal'inaan itti gaggeessinudha jechuudha. Maaliif yoo jenne yeroon kun yeroo itti gidirfamuu dhiphachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachaa itti tsoomnu, itti sagannuu fi itti kadhannu waan ta'eef jechuudha. Waa'ee sagadaatiin wal qabsiisnee gaafa ilaallu saganni gosoota afurtu jiru. Tokkoffaan yeroo hundumaa Waaqayyoon uumaa keenya bitamuu keenya kan ittiin agarsiisnuu fi diina keenya daabiloosiin injifachuudhaaf humna kan nuuf kennu sagada waaqummaati. Saganni waaqummaa kun immoo yeroo hundumayyuu daangaa kan hin qabne waggaadhaan hanga waggaatti, guyyaa hanga guyyaatti, torbeedhaan hanga torbeetti kan sagadamudha. Sagada kana keessatti tsoomni hin daangessu. Saganni kun guyyoonni ayyaanaa hin daangessu, sanbanni hin daangessu, qidaameen hin daangessu jechuudha. Saganni waaqummaa kun yeroo hundumaa kan sagadamudha jechuudha. Waggaa hanga waggaatti yeroo hundumayyuu namni kamuu Waaqayyoon uumaa isaadhaaf bitamuusaa, Waaqa isaadhaaf ajajamuusaa, situ na uume yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u jedhee Waaqa isa uumeef ajajamuu fi bitamuusaa, abboomamuusaa kan agarsiisu kan ittiin Waaqayyoodhaaf bitamuu keenya ittiin mul'isnudha jechuudha saganni kun. Kanaafuu saganni waaqummaa kun yeroo hundumayyuu kan sagadamudha jechuudha. Sa'aatiidhaan hin daangeffamu, guyyaadhaan hin daangeffamu, baraan hin daangeffamu jechuudha. Ergamoonni Waaqayyoo, qulqulloonni Waaqayyoo sa'aatii 24 guutuu fuula Waaqayyootti qulqulluu jedhanii akkuma isa galateeffatan, nutis immoo Waaqa nu uume kanaaf bitamuu keenya, Waaqayyoodhaaf abboomamuu keenya kan ittiin mul'isnuu fi diina keenya daabiloosiin injifachuudhaaf, mo'achuudhaaf humna kan nuuf ta'uu danda'u sagada waaqummaa kana ni saganna jechuudha. Diina keenya daabiloosiin injifachuudhaaf gaafa jennu jalqaba daabiloos gara lafaatti kan inni gad darbatame Waaqayyoodhaaf hin sagadu, Waaqayyoodhaaf hin bitamu, anadha waaqni, anadha mootiin, anadha uumaan jedhee biyya ergamootaa keessatti yeroo dubbii sobaa kana, lallaba sobaa kana lallabaa turetti Waaqayyo gooftaan lallaba sobaa inni lallabe kana waaqummaa isaaf hin malle aangoo mootummaa Waaqayyoo fudhachuudhaaf yaade kana ilaalee tilmaamee kun haxxummaa fi diinummaa akka ta'e erga madaalee booda raayyaa ergamootaa keessaa adda bahee akka inni gara lafaatti darbatamu, akka inni argannaa Waaqayyoo keessaatii, eebba Waaqayyoo keessaa, jireenya Waaqayyoo keessaa argachuu hin dandeenyetti qoodee adda baaseera jechuudha. Kanaaf gaafa nuti sagada kana sagaduudhaan Waaqayyoodhaaf bitamnu, gaafa Waaqayyoodhaaf ajajamnu, gaafa nuti sagada kana sagannu Waaqayyoon nutti gammada, waan barbaanne nuuf kennuu ni danda'a. Diinni immoo sagada kana waan hin jaalanneef ni gubata jechuudha. Kanaafuu sagada kana yeroo hundumaa ni saganna jechuudha. Maal jechaa saganna kan jedhuu fi yuutuubii Dhangaa Lubbuu miidiyaa irratti yeroo hedduudhaaf deddeebiidhaan dabarsee jira, achirraa ilaala. Kanaafuu walumaa galatti saganni kun yeroo hundumaa ni sagadama waan ta'eef tsoomni kun isa hin daangessu jechuudha. Namoonni tokko tokko
sagada waaqummaa kana sooma kana keessa sagaduu ni dandeenya jettanii gaafii waan gaafattaniif eeyyee ni dandeenya. Kan duraa caala inumaatu cimsinee sagaduudhaan diina keenya daabiloosiin ittiin mo'achuudhaaf eebba waaqayyoo irraa argachuudhaaf kan sagadamu waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan sagada kabajaati. Sagada kabajaa gaafa jennu waaqayyo warra isaan kabajeef, waaqayyo warra isaan filateef, warra waaqayyoodhaaf adda bahaniif kabaja isaaniidhaaf jecha kan sagadamudha jechuudha. Saganni kun yoom sagadama kan jedhuu fi maal jennee saganna kan jedhuu fi yeroo itti aanu keessatti bal'inaatiin kan inni isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha. Inni biraan sagada ulfinaa kan jedhamudha. Qulqullootaaf, ergamootaaf, warra waaqayyo ulfinaa isaanii kenneef, warra ulfina qabaniif sagada sagadamudha. Sagada jilbeeffatamuudha. Sagada kanas eenyu faadhaaf sagadna, maal jechaa saganna kan jedhu barnoota silaa amma isinii kaasee wajjin wal qabsiisee isinii dhiyeessa. Inni itti aanu sagada gaabbiiti jechuudha. Sagada gaabbii. Sagada gaabbii gaafa jennu inumaatu waa'ee gidirfamuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin yaadachuudhaan balleessaa balleessine, cubbuu raawwanne, yakka hojjenne yaadachaa erga gaabbii galleetiin booda waa'ee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos nuuf gidirfamuu fi nuuf dhukkubsachuusaa, nuuf jecha du'a fudhatee jireenya nuuf kennuu isaa yaadachaa sagada sagadamudha jechuudha. Saganni kuni namni tokko gaabbii erga galee booda kan sagaduu qabudha jechuudha. Kana gaafa sagadu silaa akkuma nama kaase waa'ee gidirfamuu, waa'ee dhukkubsachuu, waa'ee dhukkubbii gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos yaadachaa kan sagadamudha jechuudha. Si'a meeqa sagadama kan jedhuu fi yeroo 41 sagadama. Maaliif yeroo 41 sagadama kan jedhu gaafiin kan ka'u yoo ta'e yeroo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosiin osoo badiin qabaatiin akka balleessatti, osoo yakka hin qabaatiin akka yakkaatti itti lakkaawamee Yihuudoonni gara jabummaadhaan fuudhanii sareebanii murtii akka itti murteessuu fi mootii isaanii Phiilaaxoos fuulduratti isa dhiyeessanii turanitti Phiilaaxoos waa'ee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irra deddeebi'ee karaa baay'eedhaan qorachaa ture. Dabalatammoo abjuu haati manaasaa argitee itti ergiteen namni kun nama qulqulluu cubbuu kan hin qabne, hir'ina kan hin qabne waan ta'eef kanaaf nama kanarratti harka kee ol kaastee of hin xureessin jettee akeekkachiisa waan itti ergiteef kanaanis wal qabsiisee maalummaa isaa hubachuudhaaf jecha waa'ee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irra deddeebiidhaan qorachaa ture. Erga qoratee booda garuu kan qoratamuu hin qabne, kan nama qorachuu danda'u nuuf jecha badii keenya balleessaa keenyaaf jecha namaan qoratame, namaan sakatta'ame, kan tilmaamuu danda'u malee tilmaamamuu kan hin dandeenye namaan tilmaamame. Kanaaf yeroo sanatti badii irraa dhabe, balleessaa irraa dhabe. Kanaafuu namni kun badii hin qabu, namni kun yakka hin qabu, namni kun balleessaa hin qabu waan ta'eef yeroo 41 akka seera keenyatti garafamee reebamee gadaa dhiifamu jedhee yeroo Phiilaaxoos murtii kana dabarsutti Yihuudoonni garuu barbaan hin gannu lakkisi Iyesuusin immoo nu fannisi jedhanii beeta mangistiidhaa yookiin immoo mana mootummaa keessaa jalqabe hanga alaatti iyya wal fakkaatuun, sagalee wal fakkaatuun, gocha wal fakkaatuun waan agarsiisaniif Phiilaaxoosis sodaa kana sodaachuudhaan egaa namni kun nama qulqulluudha, akka firdii laachuu danda'utti firdii laadhera, firdii kana immoo isin hin fudhanne waan ta'eef egaati ani dhiiga namaa kana keessaati harka hin qabu, dhiiga nama kanarraati ani bilisa jedhee yeroo inni isaa fuulduratti bahee harka isaa dhiqatutti dhiigni isaa nuuf ijoollee keenya irratti haa ta'u jedhanii murtii kana fudhataniiru jechuudha. Kanaafuu yeroo 41 akka reebamuuf murtaa'ee ture. Haa ta'u malee egaati akka seera isaaniitti kun kan murtaa'u yoo ta'e illee isaan garuu isarra dabarsanii si'a 666 gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos garafuudhaan fannoo jiidhaa baachisuudhaan gorora itti tufuudhaan asiif achi darbachuudhaan dhukkubbiiwwan 13 walumaa galatti gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irraan kan ga'an ta'uu isaati jechuudha. Haa ta'uutu nuti egaa akka seera Yihuudootaatti isa murtaa'e kana murtii isa jalqabaa kana fudhannee nus murtii du'aa kana jalaa ooluudhaaf cubbuu raawwanneef yakka raawwanneef gaabbii gallee gara Waaqayyootti deebinee
waaqayyoon dhiifama akka nu godhuu fi waaqayyoon jaalala isaadhaan akka nu yaadatuuf jecha kan saganni kun si'a 41 kan sagadamudha jechuudha. Maal jecha saganna kan jedhuuf immoo Exio maarennaa Kiristoos yaa Kiristoos ati nu fayyisi jecha ni saganna jechuudha. Yeroo meeqa saganna? Yeroo 12 Exio maarennaa Kiristoos yookiin immoo yaa Kiristoos nu fayyisi jecha yeroo 12 kan sagannudha. Dabalataan immoo banta Exitina Maariyaam maarennaa Kiristoos haadha kee dubaroo maaramiidhaaf jedhiisi nu fayyisi jennees immoo yeroo 12 kan sagannudha. Akkasumallee kiraalaayisoon yookiin immoo abeetuu maareen yaa gooftaa ati nu fayyisi jecha yeroo 12 kan sagannudha. Walumaa galatti yeroo meeqa ta'e? 12 yeroo 3 gaafa baay'inu 36 ta'e jechuudha. Amma immoo 5tu irra ta'a. Bismaarota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin chankarame Saadoor, Alaadoor, Daanaat, Adeeraa, Roodaas jecha yeroo 5 itti daballee gaafa sagannu walumaa galatti yeroo 41 ta'a jechuudha. Galgalaaf ganama yeroo hundumaa yeroo kadhannaa raawwannu sooma kana keessa gaabbii gallee gara waaqayyootti deebi'uudhaan waaqayyoorraa dhiifama argachuudhaaf kan sagadamudha jechuudha saganni kun. Kanaafi saganni kun egaa hanga soomni kun raawwatutti walumaa galatti jechuudha. Torbee dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 80 hunduma keessatti jechuudha soomni kun gaafa soomnu sooma kana gaafa soomnu sagada kana ni saganna jechuudha namni kamuu gaabbii galuudhaan. Kanaafuu saganni kun bifa kanaatiin kan sagadamudha jechuudha. Sooma kana keessa gaabbii galuun ni danda'ama. Sagada gaabbii sagaduun ni danda'ama. Gaafiin jedhu waan ka'uuf eeyyeen ni danda'ama. Numaas yeroo kana keessa gaabbii galuudhaan sagada kana kan sagadamu abbootirraa qannoonaan kan fudhatamudha jechuudha. Kan biraa sooma kanaan wal qabatee guyyootiin sooma kana keessa hin sagadamne manni kiristaanaa keenya qannoonaadhaan kan keesse ni jiru. Isaanis guyyoota 5dha jechuudha ji'a keessatti. Qadaamee fi Sanbata gaafa guyyaa 21, gaafa guyyaa 12 fi gaafa guyyaa 29 sooma kana keessa saganni gaabbii hin sagadamu jechuudha. Saganni gaabbii hin sagadamu. Kanneen biroo sagadamuu danda'u. Kanneen biroo fakkeenyaa fi sagada waaqummaa yoo fudhannee fi sagadoonni biraa sooma kana keessa sagadamuu danda'u. Saganni gaabbii garuu guyyoota kana keessa akka sagadamne qannoonaa mana kiristaanaa keenyaatiin kan daanga'edha jechuudha. Kanaafuu isaan kanarraa kan hafe kanneen biroo sagaduu ni dandeenya jechuudha. Isa kana fakkaata jechuudha waa'ee soomaatiin wal qabatee yookiin immoo waa'ee sooma kana keessa sagadaatiin wal qabatee gaafiiwwan kaaniif deebii guutuu argattan jedheetiin yaada. Kanarraatii kan hafe gaafii biroo yoo qabaattan koomentii jalatti yoo barreessitan yeroo itti aanu keessatti viidiyoodhaan isin deebisuu danda'a. Dabalataan egaa yeroo kana keessa yeroo soomaati soomni immoo eegaati waa hundumarraa soomuun barbaachisaadha. Nyaata qofa lagachuu osoo hin ta'in manni kiristaanaa keenya kan nu barsiistu afaan keenyanis hamaa dubbachuurraa, ija keenyanis hamaa ilaaluurraa, gurra keenyanis hamaa dhaga'uurraa, luka keenyaan bakka waaqayyoon hin jaallanne bakka cubbuun itti hojjetamu hundumarraatii of eeguudhaan kadhannaa kadhatamu, sagada sagadamu, sooma soomamuudha waan ta'eef egaa sooma jechuun mataan isaa lagannaadha. Maal lagachuu qabna kan jedhu sila wantoota amma kaasne kanarraa yoo hin lagatiin yoo of hin dhorkiin nyaata qofa laganneedhaaf nyaata qofa dhiisnee beelofneedhaaf gatii nuuf hin qabu jechuudha. Kanaafuu gaabbii galuudhaan gara waaqayyootti deebi'uudhaan qalbii keenya jijjiirannee waaqayyoorraa eebba argachuudhaaf kan itti beelofnu, kan itti coomnu, kan itti lagannu waan ta'eefidha. Lagannaan kun immoo kan itti fufiinsa qabu ta'utu irra jiraata. Amma sooma kana waan seeniif sooma kana keessa qofa lagannee soomnee dadhabnee gaafa soomni hiikkate immoo cubbuutti kan deebinu yoo ta'e gatii nuuf hin qabu jechuudha. Dhiqannee deebineema cubbuutti kufuu nu jalaataa waan ta'eef kanaafuu kiristaanni yeroo kamuu soomaan kan jiraatu, kiristaanni yeroo kamuu lagannaadhaan kan jiraatu, ija isaatti namaa ilaaluurraa, gurra isaatti namaa dhaga'uurraa wantoota cubbuu ta'an silaa amma kaasne hundumarraatii of qusachuudhaan of lagachuudhaan, of dhorkuudhaan, of daangessuudhaan fedhii foonii lubbuudhaaf bichisiisee boqonnaa lubbuudhaaf qofa kan jiraatu waan ta'eef namni
yookiin immoo kiristaanni fooniif qofa kan jiraannu miti, lubbuudhaafis jiraachuun barbaachisaadha. Kanaaf gatii Waaqayyoo irraa argachuudhaaf, eebba Waaqayyoo irraa argachuudhaaf kanaaf akkaataa kanaan soomuun, akkaataa kanaan lagachuun barbaachisaa waan ta'eef egaa hundumti keenya egaa bifa kanaan soomuun barbaachisaadhaan jedha. Wantoota gaaffii isinitti ta'u kan biraa yoo jiraate koomentii jalatti barreessuun gaafachuu ni dandeessu. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo keessatti kan isinii deebisu ta'a. Kan nu barsiise, kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaata Egzaabeer.